Viidiyoo kana daawwadhaatoo walitti deebina. Ashama harka fuudhee jaalatamtootaa kabajamtootaa hordoftoota kiyya. Egaa tummoo viidiyoo kiyyaa sin dabarsa. Ijoolleen of ajjeesaa jirtan Rabbi biratti illee fudhataman qabdan. Nama biratti illee namni isinii gaddu hin jiru. Adaraa Rabbi of hin ajjeesina. Rakkoon maqaa abbaa miti. Daawwanne jechuudha viidiyoo kanarratti mucayyoo uffannistetu jira. Mucayyoon immoo ishiirratti maaliif uffannistu sababni isin uffannistaniif maalidha jetti haasaa jirti jechuudha. Egaa isin warri mana madaamii keessa jiru jechuudha nuyi walumaan maaliif waan hin taane ofirratti yaadna? Maaliif lubbuu keenya baasuuf fiigna? Biyya namaa keessa jirra akkatti gallu hin beeknu. Yoo duunes maatii keenya rakkisna. Maatiin keenya nu akka nu jiraannuuf barbaadu, nu arguu barbaadu. Maaliif maatii keenya boochisna? Ofii keenya illee jireenya nu jibbisiise maaliif maatii keenya boochisna? Hin gowwoomina. Lubbuun kan uume Waaqa, kan fudhatus Waaqa. Haga sanitti garuu ilmi namaa rakkoo hedduu keessa darbee jiraachuun dirqama ilma namaati. Rakkoon hin dhufaa? Eeyyan rakkoon hin dhufa sirriidha. Rakkoon hin darbaa? Eeyyan rakkoon hin darbu hin tura malee jechuudha. Egaa kan rakkoon darbuuf jennee har'a waan hin taane keessa buunee gaafa of ajjeesnu lubbuun keenya immoo deebii hin qabu jechuudha. Lubbuu deebii hin qabne irratti immoo maaliif tarkaanfii fudhanna? Yoo fudhanne foon keenya irratti aarsaa fudhachuu hin dandeenya. Waan argitanii waan har'a darbu waan borummoo jiraatutti lubbuu tarkaanfii fudhachuun nuuf ta'a. Garuu immoo lubbuu keenya balleessuun ofii keenyaafis ibidda bara baraati jechuudha. Har'a jireenyi namootni hedduun jechuudha nu gahee jira. Addunyaan tun nu geessee jirti. Hin deemna. Hoo deemne nu wayya jedhu. Sababni isaa maaliif akka ta'e garuu naaf hin galle jechuudha. Otoo rakkoo kana dabarsuu qabna. Rakkoon kun darbuu qaba. Darbisuu qabna. Ani har'a rakkadheera. Borummoo rakkoon kun narra darbuu qaba. Har'i boruu miti. Rakkoo kana keessaa bahuun qaba. Dhiphina kana keessaa bahuun qaba jennee tattaafachuu qabna malee waan hin taane keessa galuu hin qabnu jechuudha. Akka kootiitti lubbuu keenya balleessuu, lubbuu keenya irratti aarsaa fudhachuu, yeroo madaamiidhaan sollolle lubbuu keenya irratti keessattuu ijoolleen biyya Arabaa jirru wantoota baay'eedha kan keessa keenya dhufu jechuudha. Of ajjeesuu, kiloroksii gara garaa dhuguu, qorichoota mana keessatti qulqullinaaf oolamu kana isa kana dhuguu jechuudha ijoollee baay'een jechuudha. Maaliif of miina? Maaliif biyyaa baane? Nuti of jijjiirree gara biyya keenya galuudhaaf malee biyya ormaa keessatti takkaawuu uffannisuu, takkaawuu wantoota gara garaa irratti raawwachuu, maallaqa namaaf kennuu wantoota kanaaf miti jechuudha. Egaa of ajjeesuun kun baay'eetti sirrii miti. Namni immoo maatii keenya rakkisuun nurra hin jiraatu jechuudha. Jireenyi hin darba jechuudha. Homtuyyuu jireenyi addunyaa tanarra namni waggaa kuma jiraatu hin jiru jechuudha. Dhibbaayyuu hin jiraannu jechuudha. Har'aayyuu oollee boru buluudhaaf isaayyuu Waaqatu beeka jechuudha. Kanaafuu lubbuu teenya guyyaa darbitu hin beennedhaaf lubbuu teenya irratti aarsaan fudhate. Akka nuuf danda'ameen rakkoo nu mudate keessaa bahuuf namoota yaada qooddachuu, namoota nutti dhiyaatanii mari'achuu, namoota biraa hin dhabne miti keessa keenyaan mari'achuudha bakka. Rakkoo kana keessaa yoom akkamiin godheen ba'a? On akkana godhe nan ba'a. Yoon akkana godhuu baadhe immoo rakkoo kana keessatti nafa. Kana waan raawwadhe rakkoo kana keessaa nan ba'a. Dhiphina koo furuudhaaf maal gochuu qaba? Dhiphina kiyya furuudhaaf hiriyaa yoo qabaadhe hiriyaa kiyyaan rakkina kiyya gaadha. Hiriyaa yoo dhabe immoo keessa laphee kiyyaatiin rakkina koo nan gaadha. Garuuti immoo of ajjeesuun wantoota gara garaa raawwachuun ofirratti lubbuu ofiirratti aarsaa fudhachuun baay'eetti kan nama jibbisiisudha jechuudha. Ijoollee keessattuu warroonni biyya Arabaa jirtan mana namaa keessa akka jirru ofaa yaadannu. Maal akka hojjennaa jirru ofaa yaadannu. Biyya keenyaaf maaliif akka baane ofaa yaadannu siniin jedhaasuma gabaabatti of yaadachuun baay'ee barbaachisaadha yeroo tokko. Of jijjiiruuf biyyaa baane waan ta'eef of jijjiirree galla. Yoo rakkoo baay'ee jira biyya ormaa kana keessa. Rakkoo hundaa immoo danda'uudhaaf biyyaa baane akkuma hojiin jiru, akkuma maallaqni jiru, akkuma jireenyi gaariin jiru rakkoonis jira. Rakkoo kana keessa nan ba'a jettee yaadutii qabda malee of ajjeesu lubbuu keetirratti waan hin taane yaadu ani kanarra nagahee jira nan deema
eessa dhatta maaliif dhufte waan dhufteef hojjettee gaafa immoo waaqayyoon lubbuu kana fudhate innuyyuu fudhata guyyaan isaan geenyeef taasii teechisaa jira. Haga guyyaan isaa dhufutti ati hojjedhu waan sirraa eeggamu hojjechuuf biyyaa baate maatii kee jijjiiruuf biyyaa baate miti eeyyeen hojjedhu of jijjiiri obboleettii koo waan hamaa hin yaadin ofirratti waan hamaa hin yaadin jechuudha. Yoo wantoonni miti wanta hamaa illee isin yaachisu jiraate wantoota hamaa akkasii kana sammuu keessan keessa hin galchina. Akka inni sammuu keessan keessa isin hin galle immoo wantoonni ilaalan baay'eedha, wantoonni abdii namatti horan baay'eedha jechuudha. Miidiyaarra akkuma wanti hamaan jiru wanti gaariinis jira jechuudha. Garuu filannoon kan abbaati. Nyaata tokkoyyuu gaafa namaa dhiyaate nyaata kana abbaatu filatee nyaata. Fakkeenyaaf gaafa nyaanni tokko bayyaanesiisa jedha san namoonni jechuudha gaafa fayyadaman wantoota isaa ta'an keessaa nyaatu jechuudha. Inni galee kuwan kan nama gubu jiraachuu danda'a, kan immoo nyaanni sun namatti mi'aawu jiraachuu danda'a ta'a. Abbaatu filatee nyaataa jechuudha. Akkasuma miidiyaan kunillee soorata kana keessaa situ filatee soorata. Gaaruuti immoo yoo osoo hin filatin sooratte karaa taftaa jechuudha. Osoo hin filatin waan tokko laallee yoo hin laallates miirri abdii kutannaatis kan namatti dhaga'amu yoo kophaa ofii taa'anidha. Kophaa keenya yeroo baay'ee dabbaramne kophaa keenya taa'uun nu barbaachisu. Yoo hiriyaa kan qabaanne ta'e hiriyaa keenyaan yaada keenya qooddachuu akkamiin godha wantoonni akkanaa kun na rakkisanii jiru jettee hiriyaa qabdutti qooddachuu. Hiriyaa dhabde miti yeroo ammaa sooshaal miidiyaan tolee tiiktookii jira, yuutuubii jira, iimoodhaanis jira wantoonni garaagaraa barumsoonni mana amantaatis jechuudha. Achi dhaquu yaadi. Fakkeenyaaf yuutuubii yoo seeni maal laaluun qaba? yuutuubii yoo seeni wantoota aariin irraa balleessan kanneen akka barumsa amantaa, kanneen akka faarfannaa, akka amantii keetiitti jechuudha. Amma asirratti akka amantaa keetiitti faarfannaa isaa ta'uu manzuuma wanta amantaan keessii fayyame ilaali, dhaggeeffadhu. Saniin booda hoo aariin keessirraa bada. Maal gochuu qabaa? Yaadni kun akka na fuulduraa baduuf yaadni akkanaa kun jettee of gaafachuu qabdaadha jechuudha. Yaadni kiyya gaa obboleewwan keenya aarsaa akkasii ofirratti hin fudhatina. Aarsaan akkasii eenyumaayyuu hin fayyadu jechuudha. Yoo jiraannee dhaloota barsiisne rakkina keessa darbinee gaafa rakkina kana keessaa baane dhaloota keenya barsiisne boru dhalli keenyas nurraa baratee haala kanaan jireenyi ifooyyaa jechuudha. Dhalootatti jireenya dabarsuudha malee asumatti jireenya ofumaa keenya jiraannee ofumaa keenya dabarsuu osoo hin taane dhalootatti dabarsinee deemuu qabnaadha. Kana nan isiniin jedhu yoon isinitti oduu baay'ise dhiifama guddaa isiniin jedha. Asumarraan chaanaalii kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan maatii nu ta'uudhaan gorsootii garaagaraa chaanaalii kanarratti darbaa jiran dhaggeeffachuudhaan barumsa gurguddaa irraa argattanii akka jabaattan isiniin jenna jechuudha. Keessattuu ijoolleen mana madaamii keessa jirtan, warroonni dhiyoo dhuftan, warroonni tanaan duras jirtan wanta isin dhiphisu hin dhaggeeffatina. Wantoota gorsa isiniif ta'an malee. Akkasumas immoo wantoonni nama balleessanis hedduu jiru. Wantoota nama balleessan irraa illee of qusachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Namoota negatiivii isinitti taasisan wantoota garaagaraa sammuu keessan isin dhiphisan isinitti taasisan irraa fagaachuu yaada. Kuni gorsa kiyya. Kanaafuu horaa bulaa deebanaa aga viidiyoo biraatiin